لا خلي تسهينا دريتو خلي أرد بتة بيبتة بوان إنجرو أمو والنسي قافنو نمني فيديو تنا أنا بسرت تركي مال سيتا خلاص بابا والله ربي أبغى نارجع مجاهين بيكوني هما نانتاو والله سينجاسا والله مالي وربي وين ما ناف وين نافياتي والله سينجا خنا جانا خكولي نمبر واجدو مجاهين فيديو أكمل جالك أبغى درا سينجا إساني تنا تلوفه أني ليني أسرع أولو كيا الميديا خنا رأولو وانا ميدو ميتي يقعدوا بجو مالي في وانت يوان ولا ما يدان تو يوتا هذه مالي في قلبي ما خيستي مالي في نفا إكو مركز مالي في جيكاني يا نانجا أنجا شو نتدعى ما مالي في دون الباون نكوني وانت نجا بيسوي سكروا لا فيديو سكاسي تركمتي أكمل سي تركمتي نيو سي تركي خنا كمان وين فاني جانسين كان كسري أنا جالس في مين تريبا durse sinimeen ture sagaleen kiyyaas akkasuma jira irra deebitee hubachuu dandeessa gaafii dabalataa yoo qabaatte na gaafadhu si deebisuu qophiidha. Obboleetti kasii hawaraabee si erge maaf si erga hawaraabee yoo eenyu naayim. Hawaraabee na erge akkuma jalqaba si himetti wallaahi mucaa hin beekuni garuu bilbila isaanii hin qabu ture bilbila kiyya ijoolleerraa fudhatan ta'ee hin beeku. Ani amma akka dhimma dhuunfaa keeyyatti daa'imni keenya meeqaatam markaza keessa jira waa'ee markaza kananii qorata yeroo hangaan garraasii kan akkasumatti guyyaa nuti si barbaanne nuti itti yaadda moo ifiin dhuftee akkasuma nuti muutu qoradhu Ustaaz Ahmad Ustaaz Ahmad baarii Rajira mo sirra kaafadhu jee yoo fedhe mamuu fedhe amma gurbaanii hidhamee boo jaalibsaa hidhamee bareedu hidhamee sammarame habiibiyoo bareedu jiru awo baga gammaddan ishee ana kaleerraa eegalee intarneetan qabu waan takka information ammaan addunyaa irra deebi'e fannifamanii dinagee adii jiran jala qamaa ajee taataa qiidhaan hanka feetanitti jala qamoo qaban. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. salaam falmata isin hundinuu baga yeroo kana geetan isin jecha jibbaata godhaa jirraa keessaanis akka namatti dastuu tana wajjinis haasa'utti hin jira. Xiqqoo waan nama dhageessu natti hin fakkaanne an afaan hin beekun hundatti dubbachaatiin ture garuu dubbinga akkuma isin jettan dastuu keessaanis sagalee si gabeetiin jira. Dubbii tana yoo baddee si balleessu jira. Yoo ati waan sin jenne san gootellee tolu dubbiin ni tolti. Jalqaba dogongorri uumame dogongora lammaffaa akka irra hin deebineef seenaanis akkasiin hin komanneef waan kana sirreessi. Namni dhimma biraa qabu hin jiru. Namni dubbiin toluu fi namni dogongora akka kanarraa eegamuu qofa wanni barbaadu keessaa waan asirratti hin himne hunda sitti himeetiin jira. Garuu waan ati barbaadan hin beekne. asirratti dhugaa dubbachuudhaaf na dhagaa sagaleen kiyya yoo tokko ga'ee tokko uumaatullee walgeessisa maaliif sababiin Sagalee namni waraabachuu fadhu hin jiru dattu sagalee namni waraabachuu fadhu hin jiru dogongora uumame kana ni sirreessinaa jechuu jirra ati garuutu waan kana maaliidha. na dhaga'an erga kana taate dhugaa dubbachuu namni mataa na baamuru hin jiru waggoota dabre dura obboleessa kiyya jechuun markazuma kanatti jechuun lafeen duddaa cabbee arraan kan dhoffatee lakkuun gannakaa jira baga baatee fiidiyoo naa baatu ammallee baasaa gadoo dhiisa kaasanii baatee dabre jechuun ijjiti baay'ee arraan kana keessatti jechuun waanuma si ajaa'iburra seenaa ajaa'ibaa seenaa gufuu nu keessa dhaggaa ta'etu jira jechuun ammallee baasaa daati ka kanarraa hafellee guutuu baaseetiin facaasa kanaa jee markaziin jechuun markazitti yoo naa jee bade haa badu. Meeqaatam wallahi jala keenya okuta kan dubbadda Maal haasa'utti mucaan okuta kan dubbadda afaan ammaan tan akkana jettee kanaan halee haqa mucaa maaliif dhoosite sobduu goochisi baasu dhugaa jirtu dubbadhu Aman na obsa. Inni kooftu wayii haasa'uu jirti micooni jaalibsaa jala bu'i. Miki yoo tana naa qaba obsi mee dastu obsi. Aboon namni mana ana keessa jirtan kun guutuun ibsi jaalle ibsaadhaa fi dastuu tana moggaan dubbatina jaalle ibsaa wajjin haasa'e dastuudha wajjin. Obsa mee waliin nu dhiisa. Dastu nama iji beeytee jira nama kaleen cabxee sibira jiraami viidiyoo gadiin dhiisee gattee jira sibira jirti amma. Minuu kanaa dhiifaman isin gaafatu akkatti kana hunda isin himee
callisuun dhabuun kiyya sirra callisuun kiyya hinuu dogoggora guddaa keessatti ni fargaa jira. Maali namni arrarra boruma waa hubata. Wallahi jechuun kan callisuun kiyya dogoggora guddaa kanaa fiidiyoo san isinitti baasee himuu dhabuun kiyyaa dogoggora guddaa. Arraan kana lafeen duddaa meeqaatame jechuun tokkotti baasee isinii maxxansa'uu barbaadan. Asii lafeen cabdee jechuun arra dhooffatee mimmaan lakkuu ganna ku jiru yoo san taate markazni yoo naajee maqaan badee nuu arraan tanaaf faca'u. Wallahi. Markasni badee dhiise nuti nu galchu. Markasni hattu. Ati takkoffaan maqaan kee yakkamtuudhaati. Tokkoffaan akkamitti yakkamtuudhaan hanji. Ati lammaffaan jara sanirraa hattuudha. Ati mataan keetuu yakkamtuudha. Warra viidiyoo san dalagee maaf sitti ergan takka lammaffaa maa qabattee teessaan lama sadaffaa ani dhufee viidiyoo kaleessan si gaafannaan bilook na gootee deemte akka keetiin wanni kun gadi hin bahu akka keetiin mucaan kun hin qabamu arraan tana seeraan waliin qunnamnu akka keetiin amma eega nuti qabnee markasaas to'annee mucaas to'annee waan hunda goone dhuftee injitii gaddii guddir ati mataan kee yoo danda'amte seera nuu lalaa dhageeffatu viidiyoo amma jettu ta'ii jibee ta dubbi qabte san takka nu gabbaasi. Obsi jaalibsa akkasii miti qashoo siisirreessa. Sagaleen teeta keessanaa so inni jirti. Qoy falmata gutak. Dastu. Baatu gadoo guutuun isiidha. Itti dastu. Na dhageeffadhu markazni faca'ee boduun jiru. Bakki ijoolleen ilmi itti barattu bakka nagee ijoollee eeyduu dhagaye. Bakka nagee ijoollee eeyduu bakka ijoollee naamusaa fi sharafaa ka'uulee malee barsiisaniitu heeraa fi seeraan uummanni biyyattiidhaa ijoollee isaanii miidhamu jirtu arkanii tolfatanii nama sheeka isaaniif ta'u ijoollee isaaniitiif ta'u kaayyatan. Tana dhageeffadhu. Markazni faca'ee ilmiin haftu hin jirtu. Ilmiin ol fuudhanii nama kakkabalanii lafaan nama dhoonii nama hudhanii cinaan nama qabaa nama barsiisan hin jirtu. Ilmiin ija nama beeyisaa gurra nama cufaa cinaacha lafee cinaachaa nama cabsaa nama barsiisan takka illee hin jirtu. Warroonni waan kana godhame akka seeraaf oolanmi viidiyoolee si bira jiru falmataa biratti nu erge. Ifiif yoo feete ifin himin eenyummaa keetis hin himin. Yoo sodaate. Qoy murtii guutate mirtii oobsi. Ati kaani gaafattaata nuti gaafachuu jirurra tantee bareeddii miti way. Dhagayo dastu. Yooni if ibsuurraa sodaa ka qabdu taate information waan harkaa qabdu ijoollee miidhamtee falmataa biratti ergi. Yoo ammoo sodaata kan qabaanne waan si bira jiru askanni ijoolleen warri gandasanii haa galtee nama isaaniif ta'u ostaada ilmi ijoollee barsiisu ka cinaachan caccabsine ka gurran duuchine ummata biyyaati godhata. Ati sodaata akka malee waan si bira jiru ijoolleelee miidhamtee viidiyoolee isaanii gabbaase askanni. Obboleettiti ergi kun amma jaalibsatti ergii fi falmatatti. Dhageessaa dastu.